بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلينك يا قالي كبجمو فيديو هنرت إن شاء الله. الله أعلم سينا صحابون إيجا بيك ناديه بهني إرجما ربي تفهمن صلى الله عليه وسلم ولله الله أعلم. قياتك إرجما ربي صلى الله عليه وسلم صحابوت هاجن وصوتها أجرني صحابون نكون ربي يكين الرادية بيان هجرة بهنيتي وان بيها بشاسا كيستي أجرتن waan akkaansin ajaa'ibsiise meenaa fi maa jedhanii yeroo kan sahaabtichi takka yaa ergamaa rabbii jedhan sallallahu alaihi wasallam guyyaa takka osoo taa'aa jirru namtichi dardaraa afwan jaartiin dullatti nama guddaa takka bishaan waraabbattee osoo galaa jirtu akkuma beekamu yeroo durii bishaan biyyoorraa waan tolfamuu waraabbatama gaawwaa jedhama kan naannoo kiyyaatti sani waraabbattee osoo galaa jirtu namtichi dardaraa takka dhufee ishii gaffa'ee yeroo ishii gaffa'e kanan kufte yeroo kufte kana bishaan illee jalaa dhangala'ee gaawwaan sun illee jalaa cabe yeroo kana jaartiin tun bakka kufte kana kaatee maal jettee namicha kanaan yaa nama miidhu yaa zaalimticha dhageehii arguuf teessaa jetteen guyyaa rabbiin warra durii warra darbe warra boodaa walitti qabusan guyyaa rabbiin kursii dhiyeessu san guyyaa rabbiin mizaana kaahu san agaruuf teessa ani eenyu ati eenyu agaruuf teessaa jetteen jechuudha kana agare jedhee sahabtichi kun ergamaa rabbiitii sallallahu alaihi wasallam hime waan ajaa'ibsiisa keessaa kanaa jedheen yeroo kana ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugaa jettee jaartiin tun dhuguma jettee jedhanii biyyi feete tanama miitu doolaan zaalimni sa'aat akka jiraatti jedhan doolaan walqixxummaan jiraattu adiliidhaan bulchitu ilaa qiyaame sa'aa jiraatti jedhan doolaan kamuu kanama biyyi kamuu kanama miitu rabbiin guyyaan ishii qabaa jira malee masalan biyya keenyaa fudhannu dhiisaa biyya namaarra maal haa jooynu guyyaan ishii qabaa jira malee inuma ishii qaba kuni beekaa kanama takka miidhe kuni kanama takka miidhe ka cinaa ummataa miidhe yookaan biyya keenya cinaa ummataa yookiin irra guddaa ummataa ka miidhe kunu ka miidhe hoo akkami sun وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة جل ربي إنما هنا في نبيتك نما ميته لا سينا ربي بيا نما ميته دولا نما ميته ربي أكنت يو ليش دبرس إنما هنجي رجعوا أوسو إشين قبين إنما هندبره بيتيك يعني أنوان صدادو nama takka qofaa osoon tahin biyyattii guutuu rabbiin ibiddatti buusa jedheen sodaadha maaliif zulmii hedduutti heddummaata cinaa ummataa yookiin irra guddaa ummataattu biyya san keessattu miidhameefaa jiraata yeroo feesbuuk kanarra baanu dhiiga obboleeyyan keenya agarraa ka biyya keessaa ka su'udii ka mana hidhaa ka du'ee huma akkanaa agarra jechuu namni takka irraa dubbatu waan jiru doolaan ummata takka mirga ishii eegdee fi ummata takka miitu ka akka biyya keenyaa inuma hin agarre dhugaa dubbachuu kan yookiin irra guddaa ummataa ka miitu hedduu irra guddaa ummata zaalimni tokko kama fedhe ta'u seerri suni seerri biyya sanii jechuu ka ummata takka miidhee ka ummata takkaaf tumsu yoo tahe aakhirri isaa wallahi halaaka ummata san qofaa osoo hin tahin biyya san guutu maaliif irra guddaa zulmiitti deemee jiru biyya keenya san keessa nama takkaa osoo hin tahin irra guddaa ummataatu zulmii ummata irra dalaga akkanatti inuma hin hafne watilka alquraa ahlaknaahum lammaa zalamuu abadan rabbiin akkanatti inuma hin dhiisne biyya takka tanama miite namni seenaa of duuba laale nama gaafila nama dagate yoo ta'e malee akkanatti inuma hin hafne wala deeggartoonni isaa warri isa deeggaranillee kama fedhe itahu seenumti darbe doolaan biyyi nama miite takka tanajaa baate yoo jiraatte inuma meef namni fidu yoo jiraate obsa qofa obboleeyyan keenya wallahi waasanii feesbuuk kanarratti akka mataa kiyyaa yeroo feesbuuk kanarra bahu yookiin furmaanni biyyarraa argame yookiin immoo biyyuma kee jirru kanarraa furmaanni argame
obboleen keenya kan mana hidhaa keessa jiran furmaata argatan roorroon kan biyya keessatti deemu furmaata argate wallahi waan akkasii yaada akka mataa kiyyaatti walaakiin kasan caalu garaa nama gubu dhiigni eda dhangala'e sun qofaanuu gahaadha wallahi dhiigumti mucaa eda dhangala'e sanii qofaanuu gahaadha kan biraa yoo laaluu dhabne rabbii furmaata hafi dubbileen kiyya waan biraan jennu waan qabnu du'aa'ii qofaadha du'aa usilaahul mu'min jedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam dandeettiin nuyi qabnu du'aa'ii qofaadha warroonni rabbiin dandeettii isaanii kenne silaa waan biraa dhiisanii asee kuma kanarratti xiyyeeffatanii hedduu gaarii ture rabbiin obboleen keenya yeroo dhiyoo keessatti dhaatana keessaa habaasu wallahi hedduu biyyi namaa lubbuu mucaa takkaa oolchuuf guyyaan hagisii walaakin qaddara Allah wamaa shaa'a fa'al rabbiin qadara takka baga dabarsee waan ofii fedhe dalagaaf malee silaa osoo dandeettii ilmi namaa dandeettii qabaatee lubbuu mucaa sanii nama oolchan turan keenya garuu lubbuu namaa guyyaan dhibbaatamaan kalta lakkaa'amuu nama du'aa namni mee haga sareettuu lakkaa'e waan jiru har'a sareenuu kabajaa godhatteetti wallahi rabbii furmaataa fidu inshaa Allah viidiyoolee isinitti dhiyeessu obboleen kiyya rabbiin khayrii sina dhageessisu warra du'e rabbi ka jannata godhu warra jiru rabbii nagiyaan hagashu warra dhukkubsate rabbii hafayyisu kana achi waa takka jennu qabnu warroonni immoo nagiyaan jirta rabbii sina tiksu musiibuma kanatti rabbii sina hin dabarin hunda keenyahu namni biyya su'udii jiru namuu kamuu silaa cinqumarra jiraata ka hidhaa jira ka qarqara jirullee wallahi takka kan raahaa godhatee jiraatu hin jiru siniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh